mana tokkotti walitti gallee naannoo baatii afuriif waliin jiraanneerra. Sanaan booddee garuu inni qabxii maatirikii kutaa 12ffaa waan qoramuuf ani bira jiraachuun koo qorumsa gara biraa akka ittiin taaneef jedheen deebi'een hiriyoota koo waliin jiraachuun eegalee. Innis qoramee firii gaarii argate. Anillee qorameen kutaa 10ffaa firii gaarii argadheen inni gara yuunivarsiitii Bulee Horaatti yeroo godaanu ani immoo kutaa 11ffaa haala gaariin barachuun eegalee. Erga sanaa jaalala keenya fageenyaan bilbilaan ergaa gabaabaadhaan waliif qoodaa wal jajjabeessaa galana jaalalaa wal dhandhamsiisaa abdii waliif ta'aa kaayyoo waliin qooddachaa bara kam maal akka goonu bara kam immoo maalirra akka geenyu waliin karoorfachaa erga dabarsinee booda anis waggaa 2 yeroon xumuru inni waggaa 3ffaadhaaf gara yuunivarsiitii yeroo deemu akka inni na gorsetti toora filannoo yuunivarsiitii Bulee Horaa sadarkaa 1ffaa irratti godheen carraa qabeettii ta'een jaalallee koo bira na gahee bakka tokkotti waliin barachuu eegalle. Akka carraa barnoonni kiyya waggaa 3dha. Kan isaa immoo waggaa 5. Otoo mallee kilaasii yookiin immoo barnoota hin qabnu ta'ellee wal gaggeessuuf jecha bakka nyaataa keessatti wal arginee wal dubbisnee akka wal jaallannu walitti himnee yeroo barnootaa gaarii siifaa ta'u wal jennee walirraatii gargar baana. Yeroo laaqanaas akkanuma wal argina. Galgalallee akkanuma wal beellamna. Guyyaatti si'a 3 qofa wal arguun anaa fi jaalallee koo isa xiqqaadha. Yuunivarsiitii ergan seenee booda yeroo maatii kiyya bira gara biyyaatti galuun addatti guyyaatti hidhii isaa keessa otoo dhungatiin otoo waliin dhungatiin oollee bulleen beeknu. Yaadaan wal dhabnee walitti yeroo boonullee kuni nu biraan hafu. Guyyaa tokko akka carraa yaadni ta'e walitti nu buuse. Hiriyoota daree koo waliin suuraa ka'aa turree moobaayiliin kiyya hagas mara suuraa bareedaa kan kaasu waan hin turreef moobaayilii hiriyoota koo sanarraa dabarfadheen horaa dhufee loluu dhufa. Sababa kiyyatti nama hedduu waliinis walitti bu'eera. Kun tarii jaalalnaaf qaburraa hinaaffaa isaanitti mul'isus waggaa as garuu haalli isa waliin qabu keessa kootii dadhabaati jira. Hiriyootumti isaa nutti heerumii isa yoo ta'e bakka kana siif dhufuu hin danda'u. Umrii kee of jala dabarsitee booddee akka hin gaabbine naan jedhu. Isattan immoo nan heerumaa atis carraa gara biraa barbaaddadhu jedhee yeroon gaafadhuuni isa si fuudhes ofis balleesseen addunyaa kanarraatii darba malee otoo nani lubbuudhaan fayyaa jiraadhu anarratti kanan gootu jedhee natti dhaadata. Maatiin kiyyas baay'ee natti dheekkamu. Hiriyoonni koo yeroo ani jaalallee qabu jaalallee hin qabne jaalallee baafatanii heerumanii ilmaan horataniiru. Booddee koo ka'anii dura koo darbanii dubartiidha waan hin ta'eef kanatti illee nan hinaafaa. Waa'ee jaalallee koo kanaa wantan godhu dhabeen yaada kiyya isin bira fidadhee dhufeera. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan maallaan jettu? Nama biraatti heerumuufis rakkoo natti ta'e. Jaalallee kiyya waliin turuunis akkanuma rakkoo gara biraadha. Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodhaa kan hin jedhu ana obboleettii keessan Bulee Horaarraa ulfaadhaa nagaafa jedhamudha. Ani garuu baay'een isa barbaada. Carraa ittiin mana isaatti galuutoon argadhee har'a borin jedhu ammuma deemeen isa waliin jiraadha. Mee bakka kanatti yaadni kee sirriidha. Bakka kanatti immoo yaadni kee dogongoradha naan jedhaatii yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ga'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee seenaa Oromiyaa 24 akka jajjabeessitan bira akka dhaabbattan kabajaan isin hin gaafadha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa haadha manaa moo hojjettuu manaa taataa?
Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa hedduu nama